ammallee awween isin hima warri nama tumtan warri ijoollee tumtan karaa arsirraa ta'e karaa harargeerraa ta'e nama booda namni kun fidi siin jedhe feetee hallayyaa seentee fidde feetee samii baatee fidde namni san dhabamnaa funyaan urtamtee fidda kana beeki. Ayya gara keessanii ifin nama kenna guutuu fiduu hin dandeettanii qoy amma gara keessanii. Mucaa san fidi hogga mucaa san fidde taa'ii nu gaafadhu. Si galee? Yes, akkana lafa. Dhimma mucaa sanii sii deebi'ee ture bar gaafattee turte miti dheengadda gaafa ijoollee nama dheengadda gaafa ijoollee keessan nama lama qabee laayivii kanarra viidiyoo banee si agarsiisee gallakkisee miti gaaf sammaan siin jedhe gaaf sammaan dubbatin hagarra dubbata. Motto wanni amuut qabadhu taa'e wanni ati natti agarsiifte takka hin jiru. Ta inni natti agarsiise ijoollee hoggasa yaa'aa itti dhufte natti agarsiise. Namni nan dheengadda gaafataa ture mucaa arsiiti. Mucaa arsiiti. Dhimma mucaa sanillee laa mootiin irratti hin qabne yookiin hin gabbu alaa mootiin irratti hin qabne hin geessu. Afaan beektu haasawuun beektu bakka namaa buuteetti dubbatti yaa'i nama bakka buufadhaa nama sinii haasa'u ummata. Ibsaa gina dhaggeeffadhu. Obsi naatti hima waan dheengadda waan inni jeetanaan itti hima obsi cinaasan naa obsi. Hinaarilla. Oo dhaggeeffadhu waan dheengadda naatti hima obsi waan dheengadda mucaa asirra gaafatte ka jettu mucaa arsiiti kan hin gaafadhe. Mucaan asirra suuraa kaayee gaafadhe harargeetii miti arsiiti. Arsiitiin ijoollee harargeetiin namni tumtan fidaadhaa jeen. Ijoollee mucaan tumnee deeme jedhan mucaa gisee jira gabbuutu obboleettiin mana hidhaa keessaa bilbileef mucaan mul'ate. Obboleettii yoo barbaadde jala jirtu ol galcheensi dhageessisa. Kaniin gaafataa ture harargee osoo hin taane arsii. Si galee arra immoo harargeetiin gaafataa jira. Kan maatiin mul'atte kunoo maatiin mul'ate ragaa jira suura fidetti. Fidaadhaa saniin gaafataa jira. San fidiitii ijoollee harargita arsiidhaa ta'an ballee hafte funyaan uramtee dhufti sunis arraas borus ijoollee harargeetis ta'e arsiis ta'e warri nama tumtan tokko tokkoon nama gayyaaftan booda. Gaafa nageenyi bu'e akkasii salaam aleekum jaanii harkasirraa maratanii taa'uun yallam. Arsiin raayis hallayyaa seenteef bakka feetee fitta. Harargeen raayis hallayyaa seentee ilma namaa bakka feetee fitta. Ilma namaa miti haati ittiin caffartee akka feete gootee booda gassii irratti hin baatee araarame jettee ati deemtee ustee nagaan raftu kaa haadhaaf abbaan miskiina barbaaddatan ati nagaan jiraattu hin jiru kana qabadhu. Funyaan uramtee fidamuu baannaan namni san abbichi gassii irra nama san tume biyyattillee wabilla alkariim maatiin biyyaatillee hin bahu hidhaa galeeti hidhaadha gumaa nama sanii kafalamee akkasii gadhiifama karaa gabaaba. Kanaaf amma mucaa kana fidaa jechaa jirra la. Mucaa miskiina tumamaa jiru kana mucaa miskiina badeemaa haadha gaafate jiru kana fidaadhaa afaan Oromooti. Sagalee? Jaalibsa laal takkaffaa namni mucaa kana agartee akka keessaa qabu abshaala mucaa magabbiyaa kana ta'e galee mucaa kana galcha ol deebisaati ati hundaafuu miira keessan galanii suuta haasa'isi bakka mucaan kun jiru abshaala hamma gabbiyaa kana quba qaba isa kana ol deebisa. Mucaan itti dhageeffadhaa waan takkaan isinii hima. Salaamu alaikum. Nuti ilaala amma dhimma mucaarra jirra yoo waan mucaarra taasoo haasa'e badirii. Amma mucaan akkami bahaa yoo jettani mucaan nama lama haa baasuu danda'u. Ijoollee arsiirraa namni mucaa kana baasuu danda'u nama lama. Namni lamaan mucaa itti fixaa. Feetee ijoollee arsii haa baatu. Dhaggeeffadhu abshaala wayin siimaa badirii wayin siimaa dhaggeeffadhu. Feetee ijoollee arsii haa baatu. Feedhee harargeen haa baaftu. Feedhee mucaan ifi haa mul'atu. Sa'aa 24 keessatti mucaa barbaanna. Sa'aa 24 keessatti. Eegalee? Anamma yaada kiyyaan isinii kannaa yaada kiyya dhageeffadhaa. Ayyee. Laal obboleeyyan kiyya namni mucaa harkaa qabu itti fixaa baaleetii fi jookarii. Ragaa jira. Jookar amma isin laayivii banatee asirraa harargee wajjin nagee qaba jiru kuni keessaan ijoollee tana jaaree godhu jira. Sagalee isaatiin isinii kannaa dhageeffadhaa. Okay. Askaba sagalee isaa fidan. Bani sagalee isaa. Viidiyoon isin agarsiisa. Isin waan akkanuma yaa'u malee hin beektan. Barka namni kakatiitis jiraachuun gaariidha ati deema. Laala. Viidiyoo ol guddisi. Tokko Oromoof dalage, tokko Oromootti dalage. Anillee har'a yookaan Oromootti dalaga yookaan Oromoof dalaga dalagee sitti agarsiisa.
akka hoggaanii jireenya kan kee guutuu Haran jenne obboleessa sagalee. seenaa an dalage san badaa dalagee gaarii dalagee Dhagaan jiran. akka dhaloota kan kee barsiiftee siidaa dhaabdee ittiin na yaadattu si goosisa. Miidiyaa irra taasee bara miidiyaa gubbaa taasee kana. Miidiyaa gubbatti haasee waan kana amma kaleessa mucaan itti fixaa baalee jaamu hireeffamee fi manni riyaaditti jookar bira dhufee eeda yeroo ati viidiyoo banadhuun booda namni chirraa naa bilbila jookar bira jiraa naan jee. Jookar bira namni jira jiru san maaliif nutti mul'ata? Yeroo dheeratullee Ijoolleen na bilbilteeti jookar bira dhufee jira mucaan manni karaayee fi bakka sanirraa mashaawarri godhamee fi jookar bira galee jira. Bakka jookar jiru jira mucaan itti fixaa baalee sun. Akka manni hireeffamee fakkaata qame qubaan qaba. Akkas yoo baasuu barbaadan jookarii fi itti fixaa baalee biraa manguddoo arsitti maddaa baafadhaa mucaa keessan. Haa ganuma. Okay, galatoome. Ragaa akkasitti waliin funaannachuun gaariidha. Ragaa keenya jedhan nu deeme. Ammallee nuti wanni jennu ilaalama fakkeenyaaf mitiyyoo sayyoo agartee biraa darban taatee ijoolleen harargee bira mucaan kadha qotee ijoolleen harargeetilleen na bira jira hajee dhufu. Nuti mitiyyoo haadha abbaa mul'isuu deemna waan ta'eef ijoollee harargeetirraa illee ni qeeballe yoo mitiyyoon agartee mul'atu ta'e. Yoo ijoollee aruusii bira jiraateesi aruusii kan qabee tume osoo hin taane kan biraa birallee yoo kadha. Mucaan du'ee jira boo mucaan hin jiru. Mucaan du'ee jira ankalee galgala viidiyoo laayivii na naqaniiti ijoolleen baalee tuni gaafadhee an ijoollee hedduutti walitti adda ijoollee baalee tana. Natti himanii mucaan du'ee jira naan jenna. Hin jiruu jaan mucaan du'e. Mucaa jala sararamee ajjeefamee jira mucaan. Bakka yoo mucaan kun bahe ani mataaniin dhaabbadha kun mucaa akka ajjeefame dhibbaan dhibbatti furadha. Akkas wanni asirraa haasoftan takka jirtu kana caalaa. Akka dubbii qubsa harkannaan nuti qubsa barbaanna waan du'aa deega ijoollee irraa dhageesse galatoome. Nuti akkasitti addaan hubaa barbaanna waan ta'eef. Akkasii galatooma yoo dandeessan irraa baasaa daddabnaan kunoo irraa nama gurguddaa isaanii kan isaan dhagaan irraa itti fixaa baalee kaja'uu fi jookar gaallaa kaja'u sanirraa mucaan isaan lamaanii ajjeese isaanirraa baasaa isaan lamaan qofaa beeka waan mucaa kanaa malee namni tokko hin beeku. Galatoome. Nuti maaliif du'umaaf jira barbaanna waan taateef waan lamaan addaa mul'annaani du'aanis mul'annaan rakkoon qabu awwaallannee du'aa eegoonaaf inshaallah rabbi. Namni iluu jiru kun iluudha moo feeka? As gubbaa taa'uun hin jirtu maqaa kijibaatiini. Boo? Iluu miti iluun akkana dhufeen taa'u. Murtee haadha geedisanii qooyimayi. Iluu miti mana kiyyarraa akkanuma dhufee girigirrii godheeti ol seenee dubbachuu didee ijoolleen biloog goote mana kiyya jalaayi. Akkas jala maalullee dhaan akkana biloog godhee hojjeese laa maaliif jennaan? Iluu miti. Warra naggada dhiiga ilmoo namaatiin naggadu. Yoo naggada barbaadde waan biraa baafadhu abbaa kiyya ilmoo namaatiin hin naggadini adeero. Deemi biyya ammatii wajjin bishaan barbaadde bishaan baara ilmoo namaa dhiiga gananneessiftee maallenneeti ittiin gurrattu hin jiru. Ilmoon namaa nagaan haa jiraattee dalagattu. Akkasii amma dhageessanii ijoollee sa'aa 24 keessatti mucaan kun mul'atee dhufuu qaba. Warri mucaan kun bira jiran viidiyoollee gadiin dhiisaa mucaa nu dubbisiisaa fidaa san ta'uu baannaan feetan ijoolleen arsiidhaa bakka seentan seenaa fidaa feetan dhiisaa sa'aa 24 yoo mucaa mul'atu taate immoo mul'atu baate immoo gumaa mucaa kafaluudhaaf qophaa'a afaan Oromooti. Kana jala saalaan isinitti himan. Obboleettii Miciyyoo Asseesi warri Miciyyootis ni dhufa. Faamilii Miciyyootis asirratti hin dhaleessu ta'a. Warra mucaa sanii baaftaniit laal. Warra mucaa sanii baaftaniit gumaa mucaa kanaa warri kana kafalee warri arsiidheef hin jedhu warri baaleef hin jedhu kun akkanatti lafa taa'ee kafalee gaafa san miskiinni nagaan karaa deema. Fakkeenya ta'uu ta'a waan kanarratti ana laala. Fakkeenya uummataa ta'eetiin wallaahi wabillaahi waan kanarratti seenaa hojjedhee uummanni kun akka nagaan jiraatuuf miskiinni akka nagaan jiraatu godhee isin agarsiisa. Akka miskiinni nagaan jiraatu godhee. Isin galee? Akkasii galatooma warreen jala jirtanis maaliif jennaani wanti lolli laalamma lola deemu jiru kaboodaa ijoollee wal qaqqabdee wal tuttumu jirtu kana wani dhaabsisu wanni beekuu qabdanii Mijiyyoo duraasan yoo du'e
ragaadhaan jarri nu dhiyeessuudha. Yoo bahee mucaan nama bira garaate ni mul'ata rakkoon qabu. Mucaan mul'atee an kunoo ni jira yaa. Achi booda namni wal tuquus hin jiru namni gartee mucaa keenya fidi joos hin jiru. Amma immoo namni ijoolleen gartee ilmaan namaa dhokadhe ani haadha abbaa laal si mataa keetiitu suudii keessa jira malee haadha abbaan kee Itoophiyaa keessa jiraachuun dagatiin obboleessa. Haadha abbaan kee Itoophiyaa keessa jiraachuun dagatiin garuu immoo qaamaan siituu sidii keessa jira booda immoo sheenaa godhuudhaaf numa guyyaa takka numa goota. Amma immoo ilmoo namaatiin harargeen si dhiistu hin jiru. Yoo ilmoon namaatu nas ba'u sirraa naftu dhiini namaan dhaabbatu. Muciyyuma tokkochaa duraa sanii kan nuti isin diminaa jiru. Kan boodaatti dhiisaa lubbuu namaati irratti sababa mucaa duraatiin kan galaafatu lubbuun namaa wal fixaa jirtu. Muciyyoon duraa kun as baanaan dubbiin jette isiis nagaan dalagattan harargees nagaan dalagan wanni walitti isin fitu hin jiru. Yoo ammoo dallaalli jiraate dallaalli amma maallaqa sii kannu maallaqni san waan takka wanni inni sii fayyadu hin jiru baleessoo. Waan dhiiga halaal keetiin dalagatte qofaatiitu si fayyada. Kanaaf irraa dhiisi warra gartee maallaqa sii fayyadu. Deebitee galaa jirta maal baasa. Baasa mucaa. Jamila. Jamila. Ati nama hundi ol galchin maal taate yaadiro. Deebitee ergitu jirti rakkoof ergatti jeeti si galee. Ibsaani yaada tokkoon qaba warra gartee tokko yeroo hedduu irra deddeebi'aniiti harargeen arsii keessa jirtus bakka seentan laalladhaa warra jawuufiin dhaamsa dabarsuu barbaada. Harargeen arsii keessa jirtu tabiyya arsii keessa jirtu yaa'ii irra hin jirtu. Tammoo yaa'ii tana kaaftee asitti gartee ilmaan namaa ajjeesuuf jirtu ijoollee arsiiti. Tana qaqqabannee jechaa hin jirru nurraa qabaa jennee ogguultaa akka lamarra sadii irra himannee dadhabne yoo dandeessan buqqaasa harargee arsii keessa jirtu. Yoo dadhabdan ammoo mucaa ajjeeftan kana nuu fida afaan Oromoo qulqulluu dhaqoni. Yoo kanaan adda gartee wanni biraa isin hundi keessa warri dhageessan harargee arsiis jaran lamaan amma isinii hime namni mucaa ajjeese itti fixaa mucaa baaliyyoo kaja'u. Hammoo waan kana jaaree keessaan akka mucaan kun ajjeefamee mucaan sun mashaawaraan riyaa dhufu godhe jookar gaallaa kaja'amu. Jara lamaan kanaatutu mucaa ajjeese kanaan adda wanni irratti haasawtanis hin jiru. Wayita manguddootti himatanillee jara lamaan qabadha. Bas kalaas wanni arsiitaan qabannu hin jirtu. Laal wanti waan kana qaamu. Jaalibsa anamma asirratti jaalibsaan maal yoo jettan laa amma maal yoo jettan hanga guyyaa sadii maatiin ijoollee mucaa ajjeeftee barbaadamuu qabde maatiin ijoollee lamaan kana. Ijoolleen lamaan kun guyyaa sadeen kana keessatti hin argamu taanaan harkaa kafalaa nutis dhiiga keenya deeffachuudha. Guyyaa sadii qaban. Asumaanuu laal ijoollee keenyata ijoollee qabdee ajjeesuun sodaannaa maal jettan akkuma isaan ajjeesanii waadii gartee reetti eegan keessa shorreessanii darban sanitti ajjeefamee namni tokko waadii keessa shorreeffamuun basiidha naman dhiibu. Ajjeechaa mootummaan nu dhiibdu jettan mootummaan akkanumatti isin suuftee kaameraa isinirra keessee hin jirtu. Obboleessoo nuti ajjeechaa keessa hin jirru. Ajjeesa akkas godharra jirru. Akka tokko dubbii nu galaan godhinaa maaliif nuti amma laal wanni jechaa jiru jara keenya dhaggeeffadha. Mijiyyoon mul'atu. Alhamdulillah namuutiifuu bareedaadha. Mijiyyoon mul'achuu baatu guma isinii kafallaanis bareedduudha. Jara keenya hin dandeessan tana kunoo asirraa jaalii damee afuriyyaa osoo ooltan hin dandeessan deemaatii nama gurguddaa feemasa isaanii tokko qabaa fidaa yoo danda'an ijoollee lamaan tanaa fidanii mucaarraa isinii fuudhanii. Ijoollee lamaan laal hin gaafannu nuti. Namni gaafachuu jirru amma bar ijoollee lamaanii miti. Hawaasuma bal'aa suudii keessa jiru gaafachuu jirra maal jenneen yoo mucaarra biyyachaa isin bira maqee isin bira jiraate muciyyoon nu dhiyeessaa jenneen nuti hawaasuma bal'aa suudii keessa jiru gaafanne amma bakka mucaa ijoollee nu dhiyeessu nuu miti kadheeffatee jaraas akka gaafatu godhu nuu miti sana abbootii isaaniitu jira abbootii isaanii dhiyeessee mucaa namaa fidaa jaan jara keenya hin shawwadabin alaala asirratti ijoollee isaanii haadha abbaa dhiyeessee haatee fi abbaan mucaa namaa kafuutan san nuu fidaayii fijanii haadha abbaa gaafata. Nuti amma laal akka isin kabajaan akkana nama gaafattan kana barsilaa namni isin kabaje wallahi wanni agadana dasa nama jaaniirtu anamma dhugaa dubbachuu fi haadhaa fi abbaan mucaa kana dhalan sun biyyaa rafanii bulutti hin jiran akkuma haati tiyyaa fi abbaan kiyya na jaalatanitti amma deengadda halee dura
obboleessa kiyya kanii wajji dhaladhe naan na dhagahi boo janaaksan obboleessa kiyya kanii wajji dhaladhe yaman Baramma lolaa sirratti waan takka dachaa olol dhaggeeffadhu. Wanni nuti jechaa jiru na dhagahi. Wanni jechaa jiru nuti ijoollee sanis gaafachuutti hin jirru. Nuti wanni asirra gaafachuu jiru. Yoo michiyyoo gadhiisan akka tasaa michiyyoon deemaa nama biran maqee namni biran maqe san akka honoo na bira hidhayyee ol ba'u harargee haa ta'u aruusii haa ta'u jechuu jira. Jara lamaan keessaa nama mucaan rabbi bira geesse akka tasaatitti miidiyaa kanarratti honoo na bira hidhayyee ol ba'e akka nu muciyyoo kana nu mul'isuu jenne. Yookiin ammoo kun guyyaa sadeen kana keessatti yookaan muciyyoon kun gama harargeetirraas bira jiraachuu dhabe gama aruusiitirraas bira jiraachuu dhabe muciyyoo du'e beenala. Wanni jechuun jirru amma nuti hawaasa bal'aa suutii keessa jiru kana Oromoodha. Ijoollee walloo birallee dhaq. Ijoollee yoo rabbiin gartee kun ijoollee teenyatanii jimmaa biratti illee meeyse. Naal nama fedhe biraa jiraatu. Muciyyummaan kun biraa kun as jiranii kan mul'atu barbaanne laannuti. Warra suutii keessa jirurraa. Kana gaafanne malee nuti amma jara tumee fi kanaa miti ka barbaadu jiru. Hawaasa bal'aachi keessa ijoollee sana. Galatoome janaaksa keenya gaafiin teessan gaafii bareedaadha. Hara kanattis yoo rabbiin akkasitti dhageessisee fichisiise addaanuu gallee nutillee yaa'een barbaannu. Laakiin garuu immoo haadhaa fi abbaan ilmoo tana dhalanii akka malee bo'uu jiranii akka malee itti gartee ani nama achi har'a na dubbisee jira warra mucaa kanaanis har'a dubbiseetiin ture. Akka malee abbaan bo'uu jira abbaa hidhaniiti irra taa'uu jiran ilmoo tana dheengadduma maallaqa irraa hafalee hawaalaa akkuma yaman irratti as bee baara irraa gabbu'etti hawaalaa seenee maatii sarkaa haraamii seenee 150 maallaqa Itoophiyaa irraa hafalanii baasan mucaa kana achirraa osoo inni dalagatee maallaqa sanuun deebisanii. Mucaa warra baddannooti. Bar kun obboleettiin as jirti bar. Ani nama biyyaan dubbisu jiru jira yoo barbaadan badri ibbaa jaalalaati har'a na dubbise. Naaf badri ibbaa jaalalaati kan obboleettiin kun as jirti jeematu obboleettii bar kunoodha. Mucaan makiinaa jaalibsa dhageeffatu mucaan makiinaa lafarra harkifame du'ee jira mucaan makiinaa lafarra harkifame isin asirraa hin iyyinaa ijoolleen erga ilmaan haadha sale nama akka keessaniitti kafaladhaa deemaadha. Maali akka beeraatti asirraa afaan banuun isin mucaan du'ee jira gumaa keessan ajjeesaa kafaladhaa yoo dhiirataa maqaa nama nyaata. Usman adeesa dubbii Usman kan waaqaa kana Usman adeesa jirta. Beeku. Asiin suudii keessa jira. Dhageeffadha. Mee ijoollumaartii sana isaanii laayivii banatee akka keessan kanatti iyyuu akka fidaame isin dhalaan taate maaliif ijjitan laayivii banattanii maa ijjitan nama. Waan takka dura yogguu gaafatan. Dhageeffadha. Duuba Usmaan ade akkam godhaa jechuu deemta akkam godhaa jechuu deemta. Lubbuu mucaa kanaa nuti bar. Wanni godhan ijoolleen isaanii gurguddaan akka keessanii ta'anii guruppii ijaaranii irratti wal ijaaranii ijoollee teenya fixaa jiranii isin maa ijjitan akka dhalaa laayivii banatanii. Ijoollee Jimmaa bira yoo maqe. Ijoollee Walloo bira yoo maqe, ijoollee Harargee bira yoo maqe, ijoollee Aruusii bira yoo maqe, michiyyoo kana namni rabbiin bira haayoo jiraata. Beekoo itti naaqsan mucaa kanaaf yaada deebisa. Isin maal qooyi? Maarraa kafalleedhaan irraa kafaluu caalaa haadhaa fi abbaatu biyyaa maraatu jira. Maaliif akka nama ijjeefa? Mucaa barbaadaadhaa jaaneeti. Mucaan mul'isaa jechuun jiran nama ajjeesuu dura mucaa kana lubbuun akka jiru barbaadu. Usmaan waasii muume Usmaan waasii. Noo naagala maatiin mucaa kanaa kun isin ijoollee tanya argitana nageenya namni hin feene keessan qophaatti nageenya barbaadan kun maali nageenya namni hin feene keessan qophaatti barbaadan. Usmaan mee na dhageeffatu nu dhageeffame. Wajjin haasa'e nu dhageessaami waan nuti jedhu dhageessaami. Yaa niin dhagaayyee dubbadhu. Maatiin mucaa kanaa yoo nama shan ajjeefneef ni dhiisanii mucaa isaanii kana naa himime. Bisa garuu furmaanni amma guddaan lubbuu guddaa barbaadu osoo hin taane lubbuu nama meeqaa ba'u jira lola kanarratti. Ni isin warraa dubbii nuti hin godhatini. Deemi warra lolee. Obboleeyyan kiyya yaada bareedarra jirtanii. Amma wanni asirra jiru lola labsuufi miti. Wanni guddaan nagaa lubbuu mucaa sanii bakka jirtu mul'achuudha. Mucaa sagalee isaa dhaga'uudha. Warroota mucaa qabees dhufee yaa wanti jiru warri mucaa qabe dhufee akkana mucaan nu harka jira jedhanii mucaa as baasuudha. Bakkuma fadhe haa jiraatu Harargee harkaa jiraatu bakka fadhe harkaa jiraatu mucaan bakka kanaatiin jira jedhee dubbachuudha. Wanni barbaadu maatii fi obboleetii mucaa keenya sagalee isaan agarree bakka inni jiru agarree ergas booda lubbuun jira moo lubbuun hin jiru mucaan fedhee jiraate jiraachuu baate dhageeffadha mucaan fedhe waa jiraatu
fedhe jiraachuu haa baatu. Sa'aa 24 mucaa gaafachaa jirra. Afaan Oromoo sinii gala. Gaafa sa'aa 24 mucaan dhabame. Hawaasa abbaa mucaatii fi mucayyoon obboleettiidhaan obboleetti wajjin dhalattanii misiif inni. Obboleessa kiyya mucaa warra keenyallee dawwalanii jiran sababa diriibbaa yaalalaa ijoollee ganda keenyaati xiqquma kan nooli jee. Badiriin dawwaluun dhabu isarratti garuu yoo dawwalanii jiran warra keenya dhugaa nyaataa dhugaatii wallaalanii halkanii guyyaan itti dukkanaa'ee jira. Jaaniin barbaadu jira dawwalanii jiran ila ammaan tana shabaka araaban malee amma naa dawwalanii turan amma miila kan. Jaanii nama mucaan keenya qabamuun nama hunda dura. Giza san lolli tokko hin jiru. Lolli Harargee hin jiru, lolli Asrii hin jiru, Arsii hin jiru. Qabamuu mucaalaa guyyaa 15 jaana. Guyyaa 15 jaana irra erga inni qabamee guyyaa 5 hojjaa bulee mucaa tokko qaban. Qabamuu mucaa keenyaa waan ammaatiin bulee jira guyyaa 15 jaana. Yaani san mutaayyuu namni isa waa'ee isaa irraa dubbate. Amma fakkeenyaaf mucaan keessan qabame. Warri keessan duuba yoo mucaan kun lubbuun jiraates hin jiraannes akkam godhaa jechaa jiran amma fakkeenyaaf. Yoo lubbuun jiraate isin osoo du'e yoo nutti himtanii yaaneen nama biroo kan beeknu irraan dawwallee barbaannaadha. Yoo du'e ni du'ettanii nutti himtanii yoo jiraatan nu dhageessiftanii yoo du'eef nu dhoysitaniidhaaf gandi keenya nu yuura dawwaluu dhaabaniira. Wallaahi dhugaa rabbii ofoote. Warra keenya amma akkam jechuun jiran kan du'e akka jettanii nutti himtan wallaaltanii du'e jira jaanii bakka nurra dawwaluu dhiisan sabbaranii dhugaa rabbiitti karaa biroo yaa'anii maraataa jiran ammaan tan. Amma guyyaa meeqa geenye? Mucaan kun eega qabame? Guyyaa 12 geenye jira. Okay, kasan booda qabamee mana hidhaa keessaa dawwalee gaa'ii lakkoofsa keenya qabame mucaan? Lakkoofsa keenya ni qabasa Facebook keenya sammuurraa beekasa mucaa jawwaalan qabu kaa jawwaala irraa fudhatanii jiranii. Rakkoon qabdu gisee ichi deeme Facebook keetti naqatee fakkeenyaaf siif dubbisuun mana miseejjii keessa seenuu ni beektaati Facebook kee. Osoo ichi deeme naan beeka osoo ichi deeme turtan nu dawwale naa miti amma yoo nu dawwaluu baatee keenya wallaalee iyyuu warra biyyaa sammuurraa beeka mucaan lakkoofsa keenya illee sammuurraa beeka. Abba fedhe bira dhaqee nu dawwaluu danda'a. Injiru osoo jiraatee turtan nu dawwalee gandii takkaan ijjeesan takkaan dhabamsiisan akka godhan malee lafa kan namni guyyaa 12 guutuu guyyaa 9 guutuu gasii tararra waliin finnee aduu finnee isa karaa qaban. Jaalibsa. Naga. Laala ani har'a na dubbisanii ani Badriin na dubbise Badrii Abbaa Jaalalaati biyyarraa na dawwale. Mucaa dheengadda qabamee san yoo ijoolleen yeroo seentu gartee kan furmaanni akkatti argamu jiraatu taate gandi asin maraatu jira haadhaa fi abbaani iyyaafadhuu naan jee. Hayyee jedhaan akkasittuu quban qabu gaa viidiyoo mummuramtee deemtu hedduun arku jira mucaan kanaa sanii waan addaan hin beeku sababaati amma gaa suuraa fiddee maxxansitattiin gartee wanta godhe malee. Haddura qabame sanii naan jee Badriin naayame Badriin tokko qabaa mireenni harka waan namni itti jiru. Mucaan haddura qabame sanii naan jee akkasittiin haasoo keetii walirratti qabadee dhufe. Kanaafi biyya abbaa hidhaniiti hidhaa taa'u jira mucaan abbaan mucaa kanaa. Yoo du'e jaanu dhageessisaa yoo jiraate immoo barbaadaadhaa janiiti har'aan tana na dawwalan baddannoorraa. Akkasii yoo dandeessamee rabbi sinaa gargaaru mul'isaadha. Yoo immoo namni mucaan kun bira jiru lubbuun jiraatu taate aboo haadhumaa fi abbaa saniif jecha fida. Kabiraa wanni isiniin jennu hin jirtu silaa. Okay, mee naaf yaadu firii alijii cirrii galchi kajattu maal jechuun jira firii? Naaf yaadu. Galchi isa san galchiti gaafadhu. Maaliin gaafadhu? Nama kana du'ee jiraate isaa maaliifi waan tokko osoo hin beekan namni dubbatu waan hin taane. Inni kun immoo du'ee jechaa jira. Koomantii barreessaa jira. Ilaalee hundanaa laalaatiin jira waan ta'eef du'ee fi jiraachi isaa inni harkeettaa galchi tii gaafadhu. Okay, mee boohaati du'ee mee lakkoofsa tokko dhaaddo. Amma amti kan jammare turee jireenya barreessuu jammare laalumatti hin jira waan ta'eef galchiiti ilaali.
lakkoofsa qoraadhu mee Habiibeeti. Maqaan isaa eenyu jaa? Firoo Aliyyii Cirriijaa. Hin barreessu ammas booda akkana jennaan galcheennaan as booda hin barreessu eegi. Komantii ijoollee hedduutu barreessu jira. Komantii irra laali. Maaliif yaada mucaa sanarratti warri yaada itti kennaa jiru